yeroo darbe tuttuquuf yaaleera baay'een keessan duubatti deebitanii feesbuukii waldaa kanaa jala galtanii akka ilaaltan asumaanin isin affeera namoonni yeroo darbe hordofne har'a garuu fayyina ofii fiixaan baasuuf maal gochuu qabna fayyina gaafa jennugaa waan jalqabame waan hin xumurre garuu asitti jalqabne waaqarratti kan nuti xumurru jechuudha Iyesuus Kiristoosin wajjiniin jalqabne Iyesuus Kiristoosin wajjiniin akka xumurruu fi Waaqayyo waamicha barabaraa gara keenyatti erge Waaqayyo gara hirmaan namootaa gaafa dhufu koottaa'ee dursa isaan affeera erga affeere immoo waan isaan gochuu qaban isaanitti agarsiisuudhaani akka isaan wajjiniin deemanii fi karaa isaanitti agarsiisa. Iddoon silasii dubbisee Filiphisiiyuusii boqonnaa lama lakkoofsa 12 irra jiru Phaawulos dhoksaa tokko dubbate. Maal jedhee dubbate? Yaa michoota koo kan inni jedhu maatii Waaqayyootiif yeroo inni dubbatu kan agarsiisudha. Yaa michoota koo jedha malee yaa hormoota yaa namoota Waaqayyo hin beekne hin jedhu. Yaa firoota koo jedha. Yaa firoota koo jechuun namoonni waldaa keessa jiran namoonni gara maatii Waaqayyootti dabalaman maal beekuun akka isaan irra jiraatuu fi maal utuu beekuun irra jiraatu ammayyuutu isaan beekanii hin jirre maal akka ta'e isa kana isaanitti agarsiisuudhaaf kan dubbatedha jechuudha. Yaa michoota koo jechi jedhu kuni waldaa Waaqayyoo jechuudha. Namoota Waaqayyo isaan waame beekumsa barbaachisu argachuun kan isaaniif malu garuu osoo beekumsa sana hin argatin namoota jiran kan agarsiisudha. Itti fufee akkas jedha. Yeroo hundumaa akkuma abboomamtan jedha. Yeroo meeqa abboomamtu? Yeroo hundumaa akkuma abboomamtan. Kalees akkuma abboomamaa turtan. Har'as akkuma abboomamaa jirtan. Yeroo hundumaa inni jedhu kuni gara himalaa fi hojii addaan hin jirne namoonni agarsiisaa akka turaniif yookiin immoo agarsiisuuf akka jiran isa kana kan agarsiisudha jechuudha iddoo kanatti. Yeroo hundumaa abboomamaa akka turtan. Itti fufee yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in yeroon ani isin argu qofa utuu hin ta'in yeroo tajaajilaa argitan qofa utuu hin ta'in yeroo amantoota argitan qofa utuu hin ta'in yeroo namni isin argu qofa utuu hin ta'in gubbaatti maal jedhee yeroo hundumaa akkuma abboomamtan iddoo kanatti immoo gadi siqee yeroon ani isin argu qofa utuu hin ta'in sababi isaa kan inni jedhe akka jireefi dubbii jireenyaa warra Filiphisiiyuus kan isaan irraa baratan Phaawulos irraa baratan. Isarraa waan barataniif Phaawulosin akka abbaa hafuuraatti isa ilaalu turan. Akka abbaa hafuuraatti Phaawulosin ilaalu turan. Abbaa hafuura isaaniiti. Yeroo Phaawulos dhufu hin raafamu, hin sodaatu, hin na'u, maallu jedhu humna Waaqayyo isarra jiru hojii Waaqayyo isaan hojjetu waan arganiif fuula Phaawulositti baay'ee rifatu. Waaqayyo karaa isaa dinqii garaagaraa waan hojjete nama Waaqayyo ittiin hojjetu jedhanii waan fudhataniif Phaawulos isa kana hubateera. Isa kana argeera. Yeroo hundumaa jedhee gaafa dubbatu yeroo namni isin bira jiru qofa osoo hin taane itti fufee akka jedha. Caalaadhumatti yommuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Sababi isaa ani yeroo hundumaa isinii wajjiniin hin jiraadhu tajaajilaaf biyya biraa deemuu nan danda'a biyya gadi dhiisuu nan danda'a gara gooftaa deemuu nan danda'a yeroo hundumaa garuu abboomamuu keessan addaan hin citin. Kan isin abboomamtan Phaawulos sodaachuudhaaf otoo hin taane paastarii sodaachuudhaaf raajii sodaachuudhaaf barsiisaa wangeelaa sodaachuudhaaf lallabaa sodaachuudhaaf otoo hin taane yeroo hundumaa abboomamuun keessan Waaqayyoof haa ta'u. Sababi isaa Waaqayyo yeroo hundumaa jira. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyo Waaqa bara baraati. Ani yeroodhaafin hojii hojjedhaa gara isaanan deema. Waaqayyo garuu sinniisee deemu jechuu isaati dhoksaan dubbii kana. Yeroo hundumaa isaaf abboomamtan malee fayyina keessan bira ga'uu hin dandeessan jechuu isaati. Haddaan hin kutinaa. Isaaf abboomamuu keessan addaan hin kutinaa. Abboomama yeroo hundumaa yeroo kan jedhu sekondii irraa kaasaa daqiiqaatti ce'aa sa'aatiitti ce'aa achirraan guyyaatti ce'aa halkaniif guyyaa sa'aatii 24 achirraan immoo torban achirraan ji'a torban 4 achirraan immoo waggaa ji'a 12
achirraan immoo otuma jedhu waggaa 10 lakkoofsisa waggaa 100 lakkoofsisa inni kun yeroo kan agarsiisudha maayikiroosekondii irraa jalqaba jechuudha yeroon waaqayyo garuu yeroo keessa hin jiru waaqayyo bara keessa jira maaliif beektu waaqayyo halkaniif guyyaan isa biratti waliin jijjiiran yeroo hundumaa ifa keessa jira waaqayyo ifa eenyuyyuu itti hin dhiyaanne keessa jira waaqayyo yeroo ilmaan namootaatiif kenne halkaniif guyyaa ilmaan namootaatiif kenne halkaniif guyyaa utuu hin jiru ta'ee yeroon hin jiru sababi isaa yeroon yeroo akka ta'u kan taasise halkaniif guyyaan jiraachuu taayimii waan jiruuf kana Phaawulos yeroo jecha jedhu kana hubateera yeroo hundumaa abboomamaa malee yeroo nan isin argu qofa maal hin ta'inaa hin abboomaminaa arragaa sirriitti isa kana bilcheessee isinitti agarsiisu malee waan nama dubbachuuf jedhu kanatti indeemo amuman deemeeni tarii paartii 4 paartii 3 jedhee itti fufa waan sirriitti namni beekuu qabuu fi kanaaf sirriitti bilcheessuun narra jiraata jechuudha dubbii kana itti fufee akkas jedha hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu sodaadhaa fi rom'aan itti fufa hojjedhaa afaan biraatiin raawwadhaa kesuma afaan amaariffaatiin afaan ingiliishiitiin hiikaan isaa tokko madaanachuun fassumu fayyina keessa maal godhaa raawwadhaa fayyina keessa raawwadhaa jechuun already maal ta'eera jechuudha raawwatamne jechuudha raawwatamne fayyina keessa raawwadhaa garuu akkamitti fayyinichi raawwatama isa jedhu baay'een keenya hin beeku akkamitti fayyinichi raawwatama fayyina sana akkamitti raawwachuu dandeenya arra dhoksaa tokkoon isinitti agarsiisuu barbaada namoonni as jirtan namoonni karaa intarneetii illee hordoftanii dhoksaa tokko akka isin bartan barbaada fayyina keenya hin jalqabne malee hin xumurre yeroo darbe isinii kaasee hin ture Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoosi boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti akkas jedhe namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu maal ta'e in fayyaa lakkoofsa 13 24 Maatiyoosi 24 lakkoofsa 13 namni amma dhumaatti jabaatee dhaabatu in fayyaa fayyinni keenya kan inni rakka'u yookiin galma ga'u yoo amma dhumaatti jabaannee dhaabanneedha malee miseensa waldaa waan taaneef miti waaqayyo kan nu waame kontraatan waamne kontraata waggaa 2-3 miti kan nuti waamamne waan barbaannu waaqayyo irraa fudhannee deemuudhaaf miti kan nuti waamamne hamma mitti waamamne yoo jettanii hamma Yesuus Kiristoos bira geenyutti akka himalluuf waamamne himalli keenya kan inni raawwatu gaafa Yesuus Kiristoos bira geenyedha gaafa Yesuus keenya inni nu fayyise baga nagaan dhufte hilma koo gaafa nuun jedhe gaaf sana gammachuun keenya inni guddaan himala keenya kan nuti jalqabnu biyya lafaatti kan nuti raawwannu biyya waaqarraati kanaafi waaqayyo waaqarraa sagalee isaa ergee ilmaan namootaa kufanii jiran kana gara fayyinaatti isaa waame warri fayyan kun immoo akka gidduutti sanii hin deemne yookiis duubatti hin deebinee fi waaqayyo isaan barsiisuu barbaada hakeeka isaa isaanitti mul'isuu barbaada wanti nuti jalqabne kuni hin jalqabame malee hin xumuramne waaqayyo nu jalqabsiise malee nu xumursiisne isaan wajjin deemuu jalqabne fiigicha jalqabne malee fiigicha keenya hin xumurre namni baay'een namni dubbii waaqayyootti hin bilchaanne namni dubbii waaqayyootti hin jabaanne baay'een kan baay'ee sinnibu waaxinnoo barbaadu yeroo fudhatu waaqayyoon dhiisee deema wanti ati argatte inni jireenya kee keessatti akka si gargaaruuf akka si hutubuuf waan barbaachisaa waaqayyo sii kenne malee isatu jireenya miti jireenyi Yesuus jedhame namni baay'een garuu yoo maatii horate inni jireenya itti fakkaata jireenya keessaa isa tokko yes yoo qabeenya horate waanuma isa dhumarra ga'e itti fakkaata eeyyee waaqayyo nama eebbisa waan nama eebbisuuf beeka waan ittiin waa raawwatan waa ittiin waa dalagan waaqayyo namaa kenna barbaachisaadha garuu kan jireenya qabaachuu keenya ittiin madaallu waaqayyo beekuu keenyaani malee argachuu dhabuudhaan miti sababi isaa maali yoonaan jettan warri waaqayyoon hin beekne qabeenya biyya lafaa kanaan kan nu caalan baay'een isaanii jiru waan ta'eef jiru waan jiran jiru kan seexanni kenneef
kan biyyi lafaa kenneef akka barbaadan ta'anii akka waaqayyo barbaadu tuun jiraachuu warri argatan baay'een isaanii jiru waan ta'eef waaqayyo garuu kan barbaadu isa wajjiniin imalaa isa wajjiniin akka xumuru isa wajjiniin fiigicha isa jalqabne isa wajjiniin akka xumuru barbaada. Akkamitti xumuramu isa kana nama isinitti agarsiisuu barbaada. Akkamitti xumuramu Abrahaamiin waaqayyo yeroo kakuu waggaa 25 inni eege imala inni hijaaf gurra gidduu waggaa 25 imale dhaga'ee kan ija isaatiin inni arge waggaa 25 booda imala ijaaf gurra gidduu waggaa 25 itti fudhate gaafa isa kana argatu waaqayyo gaafa kennuuf waan abdachiise sana isuman sii kenne kana kennaa kana deebisinaa kenne Yisihaaqin harsaa godhinaa kenne jedhe. Hubadhaa hojii ergamootaa rammoo dhufne gaafa laallu waaqayyo akka du'aa kaasu Abrahaam ni amana ture. Waaqayyo waa'ee du'aa ka'uu Abrahaam akka baruuf utuu hin taane iddoo sanatti waaqayyo ilaaluu kan barbaade Abrahaam kennaa sana jaalatamoo waaqayyoon irra jaalata kennaa sana waaqessamoo waaqayyoo waaqessa jedhu waaqayyo adda baafachuu barbaade. Saba Israa'el yeroo biyya Gibxiitii gaafa baasu waaqayyo karaa Filisxeemirra karaa geessuurra isin hin buusu. Yeroo gara Kana'aan deemtanii karaa Filisxeemirra isin hin baasu. Ani kanan isin baasu karaa galaana diimaarra isin qaxxaamurseeni lafa honaa Siinaa keessa isin dabarseen Kana'aanitti isin galchee. Sababi isaa yoo karaa sanarra baatan diina keessan argitanii duubatti deebitu. Kana qofa miti naaf abboomamuu keessanii fi abboomamuu dhiisuu keessan kanaanan adda baafadha. Kanaaf imala guyyaa 40 utuu hin taane imala isaa waggaa 40 isinitti fudhaturran isin baasa. Waaqayyo akkuma jedhe dhuguma lafa honaa sana keessatti namni harca'ee dhume. Hubadhaa waaqayyo yeroo hundumaa kan inni ilaalu lafa nuti kaane qofa utuu hin taane lafa nuti geenyudha. Galma keenya ilaala. Kanaaf yoo boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti jalqabni kee xinnoo yoo ta'e dhumni kee guddaa hin ta'a. Jalqabbii xinnoodhaan jalqabuu dandeessa. Kanatti jalqabdee small humble ta'uu danda'a. Garuu dhumni kee baay'ee guddaa ta'a. Isa guddaa taatee xumurta guddattee xumurta yoo maal goote guddattee xumurta. Namni baay'een heebbatti itti lallabame garuu karaa eebbaayyuu hin baane. Namni baay'een cawutu itti lallabame yeroo muraasa booda ergaan ani dhageessu ba'e. Waaqayyo garuu kan inni ittiin madaalamu waaqummaa isaa beekuudhaan hammam waaqummaa waaqayyo akka nuti beeknuun waaqayyo nu madaala malee hargachuun dhabuu keenyaan nu madaala. Yeroo waaqayyo wajjiniin walitti sifnu immoo wanti nuti dhabnu hin jiru. Waan barbaachisaa yeroo barbaachisaatti waaqayyo nu guuta. Garuu sana dura waaqayyo maal barbaada? Habboommi isaa akka nuti beeknu barbaada. Isaaf akka jiraannu barbaada. Isaan akka jiraannu barbaada. Isaan wajjiniin nuti akka deemnu barbaada. Kanaaf iddoo kanatti Phaawulos waa'ee yeroo kan inni kaase yeroo hundumaa mee yeroo hundumaa jedhame waaqayyoof hin jiraatama jedhame. Baay'een keenya sitti addan ba'u jennee waaqeffannaa. Sitti addan ba'u jennee mararamnee jilbeeffannee waaqeffannaa. Garuu gaafa baane waan xinnootu waaqayyorraa adda nu baasa. Waan xinnootu waaqayyorraa nu kaachisa. Waaqayyo kan barbaadu faarfannaa keenyarra lallaba keenyarra jireenyi keenya akkasatti siquudha. Kanaaf saba Israa'el Museen yeroo habboomu waaqayyo uumaa kee itti maxxaneera. Eenyu itti maxxani? Natti dubbachaa jiru sabni kun. Eenyu itti maxxaneera? Waaqayyo uumaa kee itti maxxaneera. ከአምላኬ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅ እትመጠኒ ሆምቱ ሲፍ ይሰግዱ ሂንገልን ትስቅ ሶስተኛ ወገኔ ቃምነ ሰደፋን እስንግዱ እንገልን ዋቀዮስ ለጋ ዋቀዮስ ወጭኒን ታ አቱምት ትስቂ አቱምት ሰዎችኒን ጀሚ አውስ ዶ ከነት ከነ ንዱበቱ ጋር ዋይ የሮ ከነካስ የሮ ሁንዱማ ፈይነ ከሰን ራፈሙዳን ሮሙዳን ፉለ ዋቀዮት ሮሙዳን አልጎዳ ራወዳ ፊታን ባሳ እጋ ፈችኖ ፊታን ባሱዳፍ አማናንቶ ኩማል ቤኩ ቀባ አማ ከነጋ ሰንሰረት ተርገነ መነዱበደ ፈይኔራ ኢየሱስ ነው ፈይሴራ የፈይኔራ
dhiiga Yesuus Kiristoosiin bitamneerraa eeshee barumsa fayyinaa baranneerraa barumsa tajaajilaa baranneerraa kolleejjiirraa eebbifamneerraa kun gaadhaa utuu hin taane amma xinnoo tokko karaa ittiin Waaqayyo beekuu dandeenyu kana dura karaa qaawwaa laalleerra jechuudha malee beeknee raawwanneerra jechuu miti. Beekan kamiyyuu macaafa qulqulluu beekee kan fide biyya lafaa kanarra hin jiru. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosii hafuurichi dhugaan gaafa dhufe waan hundumaa isin barsiisa. Kana qofa miti hafuurichi gaafa isinirra dhufe waan ani isin barsiise maal godha? Isin yaadachiisa. Isin yaadachiisa. Beekan nama fuula Waaqayyootiin guutame nama Waaqayyootti bilchaatedha jechuudha. Beekumsi sirri Waaqayyoon beekuu keessa jira. Kanaaf Salomoon gaafa dubbatu jalqabni ogummaa Waaqayyoon sodaachuudha. Jalqabni ogummaa nuti garuu ogummaadha jenneen fudhannu isa Waaqayyoon sodaachuu. Nama Waaqayyoon sodaatu baay'ee yoo arginu irraa inni faaraadha inni ammayyuu jijjiiramne. Nama baay'ee ani iddoo baay'eetti nan dubbadha. Nama baay'ee tokkos naan jedha. Inni ammayyuu sanuma naan jedha. Ani ammayyuu sanuma. Gaa Waaqayyoon ammayyuu sanuma. Sanuma. Inni ammayyuu bakka wangeeluma lallaba. Inni ammayyuu akkasuma. Inni ammayyuu akkuma duriitti inni ammayyuu. Ani ammayyuu akkasuma amma numaatti ani ammayyuu akkasuma hin ta'a. Maaliif beektaa? Yesuus anaaf jireenya malee maallaqatu jireenya koo miti. Beekamtiitu jireenya koo miti. Jajuu namaa, mormuu namaatu, harka walitti naadeemuu namaatu jireenya koo miti. Waaqayyo mucaa koo ani sitti gammadeera. Yoo naan jedhee isa gammachuun koo. Kanaaf hafuurri qulqulluun waaqarraa gaafa dhufu Yesuus Kiristoos iddoo cuubamaa jirutti inni ilma koo isa jaalatamaadha. Gammachuun koo isaan fiixaan baay'ee. Yesuus Kiristoos immoo iddoo tokkotti akka jedhee bartoota isaatiin akkuma abbaan koo na erge ani immoo isinan ergaa anaan immoo ilma koo isa jaalatamaa tajaajilaa koo isa jaalatamaa kan naan jedhu gooftaa koo Yesuus. Balee Yesuus Kiristoosin bakka bu'uu nuti kan dandeenyu yoo baay'ee lallabne utuu hin taane yoo waan inni nurraa eegu yoo jiraachuu dandeenyeera. Kun immoo kutannoo si gaafata. Kun immoo ejjennoo si gaafata. Kun immoo ofirraa du'uu si gaafata. Isaaf of kennuu si gaafata. Seeqanatti biyya lafaatti amma bakka Waaqayyoon jaalattu kutannooti Waaqayyoo irratti qabdu biyya lafaatti himuu keessa gaafata. Kanaaf amanaan tokko maal beekuu qaba? Imala jalqabneerraa waldaa keessa waggaa baay'ee turreerraa waggaa baay'ee tajaajilleerraa miidiyaa garaa garaa irratti beekamneerraa waldaan kun beekameera sabni biyya garaa garaa jiru beekameera wangeelli dhugaa ba'ameera. Garuu maal beeku maal immoo beekam? We have to know. Kana beeku nurra jiraatu. Isa kana beeku nurra jiraatu. Lakkoofsa tokkoffaa irratti amanaan kamiyyuu beekuu kan qabu. Namni hundumtuu akka barreeffatu barbaada. Namoonni barreeffachuu hin dandeenye sirriitti na hordofaa. Garuu warri kaan moobaayilii keessan irratti barreessaa. Waan barreeffachuu dandeessan irratti barreessaa. Akkasumallee viidiyoo kanarra deebi'aatii feesbuukii jala galaatii yookiin yuutuubii irraa iddoo isaan ka'anii akka ilaaltan nan barbaada. Tokkoffaa irratti amanaan kamiyyuu beekuu kan qabu bu'uura isaa beekuu qaba. Bu'uura isaa beekuu qaba. Yeroo darbe waan tokko isinii kaaseen ture. Amanaan kamiyyuu Waaqayyoo wajjiniin imala jalqabuu qaba. Waaqayyoo wajjiniin turuu qaba. Waaqayyoon wajjiniin hafuu qaba. Yoo Waaqayyoo wajjiniin hin jalqabne ta'e seexanaan wajjiniin yoo jalqabne markabi keenya caccabuudhaaf jetti. Inni nuti ittiin imallu baay'ee deemuu hin danda'u. Yeroo hundumaa amantoonni kan isaan imala isaanii wajjiniin godhatanii ofaaressaa kan isaan deemanii nadaajii isaanii guuttachuu kan isaan qabanii hafuurri isaanii haareffamuu kan qabu humna hafuura qulqulluutiin ta'uu qaba. Keessi isaanii haareffamuu qaba. Yoo Waaqayyoo wajjiniin jalqabne Yesuus Kiristoos akka fayyisaa keenyaatti fudhannee isaaf yoo abboomamne malee immoo Waaqayyoo imala nu jalqabsiisuu hin danda'u. Sababni isaa Waaqayyoo namni hundumtuu akka hin banneef tokkicha ilma isaa biyya lafaa kanatti erge. Kanaaf Yesuus Kiristoos kan du'e warra kiristaanotaa yookiis pheenxota warra jennu kana qofa utuu hin taane nama hundumaa waamuudhaaf Yesuus Kiristoos du'e. Hubadhaa himalli hundumtuu imalli hafuuraa hundumtuu Yesuus Kiristoos wajjin yoo ta'e malee hin bareedu. Inni lammaffaa irratti namni kan beekuu qabu sirrii irratti yeroo darbe kan inni isinii kaasee ture Waaqayyoo wajjiniin hafuu beekuu qaba. Namni Waaqayyoo wajjiniin hafuu hin beekne himala kana addaan kutaa jechuudha. Himala jalqabe kana hamma mana viillaa ijaarratutti yookiin immoo waan barbaade hamma gaafa argatutti
waaqayyoon waaqessa malee sana booda namni akkasii waaqayyoo wajjin itti fufuu hin danda'u. Waaqayyo garuu qabeenya nuti argannu gararraa. Yesuus Kiristoos gammachuu keenya isa dhumaati. Yesuus Kiristoos gaadhaan holi hamma nu ga'uun holi kabaqii balaa ነው. ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንቱ ሁንዱምቱ isa keessa jira. Sabab isaa wantu hundumtu isaa fuumame. Waaqayyo ijoollee isaa eebbisuu yeroo hundumaa ni barbaada. Garuu yeroo waan barbaadan sana kenneef, yeroo waan isaan gaafatan sana kenneef hammam akka isaan wajjiniin turanii fi hammam akka isaan wajjiniin deeman baruu barbaada. Kanaaf Waaqayyo himala ijoollee isaatii dheeressa. Hubadhaa daa'ima tokkotti yoo billaa kennitani daa'imni kun hammam billaa kanatti fayyadamuu dandeessi jettanii tilmaamuun isin rakkisu. Ittiin of waraanti, ittiin of balleessiti, afaan ishee keessa galchitee laagaa ishee kana tarsaasuu dandeessi, ija ishee waraanuu dandeessi, gurra ishee waraanuu dandeessi. Kanaaf maatiin yeroo hundumaa wanti qara qabu ijoollee takka hin kennamne, ijoollee irraa fagoo akka jiru cheekii godhu dura. Waaqayyoos akkasi yoo waan kana kenneef hammam gargaara, hammam ittiin gargaarama, hammam kadhatti, hammam gara kootti ittiin siqu jedhee kan inni ilaalu isa kana. jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuu. Ogummaan arra baay'ee keenya informationii qabna, ogummaa garuu hin qabnu. Ogummaa fi beekumsa gidduu imalatu jira. Imalli kun hubannaa jedhama. Yoo hubanne malee, yoo sirriitti nuu gale malee sirriitti itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kabira waaqayyoo wajjiniin beekuun dirqama ta'a. Waaqayyoo wajjiniin deemnee waaqayyoon beeknee himala keenya isaa wajjiniin xumuruun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf fayyinni waaqayyoo ijoollee isaatiif taasisu waamichi ijoollee isaatiif inni godhu akka isaan fayyanii hafaniif. Nama maddii keessa jiru qabaatee akkam nagaadhaa fayyitee taa'atii baga gammaddee waliin jira. Kennaa addaa argattee waliin jira. Yesuus tola si fayyiseera waliin jira. Namni hundumtuu iddoo salaatiin deebi'aa. Namni hundumtuu madda isaa yookiis bu'uura isaa beekuu qaba. Bu'uura isaa faawundeeshinii isaa inni jechuudha. Bu'uura isaa beekuu qaba namni hundumtuu. Manni kun hammam qilleensatti buubbisu ofirraa dhoowwuu danda'a yookiin immoo dura dhaabachuu danda'a yoo jenne hamma hundeen isaa gadi fagaate konkiriitiin isaan tolle taanaan harmaataan isaan tolle taanaan sirriitti gadi fagaatee dhaabamne taanaan ishakkisiisa jechuudha. Qilleensi dhufee takkaadhumaan galagalchee deema. Hubadhaa namni hundumtuu sagalee waaqayyoo irratti hin ijaaramne taanaan himalli isaa baay'ee fagoo ga'uu hin danda'u. Sagalee waaqayyoo irratti hin ijaaramne taanaan bu'uurri keenya inni jalqaba sagalee waaqayyoo ta'uu qaba. Yoo sagalee waaqayyoo irratti hin ijaaramne ta'ee bubbeen garaagaraa yeroo ka'u dura dhaabachuu hin dandeenyu. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maarqoos boqonnaa 4 irratti fakkeenya fudhateetu waa'ee sanyii lafarra faca'ee sirriitti dubbateera. Namni dubbii koo dhaga'ee hojiirra oolchu dachaa 30, dachaa 60, dachaa 100 eessatti lafarratti ija naqata waaqarratti immoo jireenya bara baraa argata. Sagalee waaqayyoo fi jireenya bara baraa adda baastee natti agarsiisuu hin dandeessu. Kan warri sagalee waaqayyoo jiraatan, warri sagalee waaqayyoo beekanii hojiirra oolchanii kan isaan argatanii biyya lafaa kanarratti heebba dachaati malee heebba qeenxee miti. Nama maddii kee jiru qabiiti heebba dachaa argachuudhaaf hojjedhu waliin jira. Walitti haasaa please meeqas waliin jira heebba dachaa argachuudhaaf hojjedhu waliin jira. Si fayyamameera waliin jira. Heebba dachaa Yisihaaq baruma sana sanyii facaasee dachaa meeqa argate? Dachaa 100 argate. Dachaa 100. Garuu seexanni lallaba biraa nutti lallaba. Maal sii godha? Sagalee waaqayyoo dubbisuun maal sii godha? Jiraachuun maal sii godha? Kunoo inni abaluyyuu tajaajilaa beekamaa ta'e akkas ta'e abaluyyuu tajaajilaa beekamaa ta'e dhumarratti kufe ati nama addaa miti. Gooftaa Yesuus ittuu seexanni lallabeera waan ta'eef sittiyyuu lallaba si kuffisuudhaaf. Warra Yesuus Kiristoosiin hordofan seexanni hin jaalatu. Ati diina tokko qofa qabda. Diinni kee seexana malee nama miti. Kanaaf Phaawulos nuti kan wal'aansoo waliin qabnu fooniif dhiigaan wajjiniin miti. Eenyu wajjiniin? Humnoota hafuurota macca hammeenyaa wajjiniin malee.
diinni kiristaanotaa seexana qofa. Kan nama keessa taa'ee badii gaggeessu jallina garaagaraa kan gorsu hafuura hamaadha. Hubadhaa. Waaqayyo nama hundumaa gara yaada isaatiitti waamuu barbaada. Yaadni Waaqayyoo sagalee isaati. Yaadni Waaqayyoo sagalee isaati. Isa kana barreeffadhaa. Yaadni Waaqayyoo sagalee isaati. Bible is the idea of God. Yaada Waaqayyooti. Yaada Waaqayyooti. Kitaaba koo humna dubbii Waaqayyoo waggaa 2 dura ba'e irratti isa kana sirriitti caafeera. Yaadni Waaqayyoo sagalee isaati. Waaqayyoo yaada isaa dookimeenti godhee lafa kaa'eera. Yaadni Waaqayyoo maanni? Sagalee isaati. Waaqayyoo xalayaa ergeera. Xalayaa Waaqayyoo ilmaan namootaatiif barreesse kani macaafa qulqulluudha. Leetarii qaba Waaqayyoo. Leetariin inni namaaf barreesse. Garuu namni baay'een leetarii sana hin dubbifatu. Kanaaf Waaqayyoo namni hundumtuu sagalee isaa akka beeku kan inni gaafatuuf. Bible study waldaa keessatti kan inni barbaachisuuf. Beeksisa baay'ee yoo laaltan waa biraa irratti waldoonni baay'een hin beeksisu. Bible study irratti garuu hin beeksisan. Sagantaa fawusii garaagaraa, sagantaa fayyinaa garaagaraa, dinqii garaagaraa hin beeksisu. Yeroo Bible study yookiis qo'annaan macaafa qulqulluu beeksifamu garuu hin argitan. Waan seexanni nama hirraanfachiise amma tilmaamuu dandeessu yeroon amma isinitti dubbadhu. Hammam sagalee Waaqayyoo dubbifanna nuti. Hammam macaafa qulqulluu qo'anna nuti. Baay'ee kadhanna moo baay'ee macaafa qulqulluu qo'anna. Ta'uun kan irra ture daqiiqaa 30 kadhatta yoo ta'e daqiiqaa 30 macaafa qulqulluu dubbifachuu. Ta'uun kan irra ture sa'aatii tokko hin kadhatta yoo ta'e sa'aatii tokko macaafa qulqulluu dubbifachuu qabda. Yoo akkas ta'e malee jireenyi kee qixasiif hin ta'u. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa iddoo dhaaba Geetesamaneetti ba'ee kadhachaa ture. Ergamoonni isa biraa rafani akkas jedhe. Itti galagalee sa'aatii tokkoof illee kadhachuu dadhabdanii. Kadhati isheen gadaantuun sa'aatii meeqa jechuudha? Sa'aatiin agam kanatti ta'u waliin jiraame maddii keessan nama jiru. Nan sodaattiin natti himi agam kanatti ta'u waliin jiraame. Agartanii amma koomii jijjiraa jechuudha. Mee natti himin dhoksinii waliin jiraame. Anatti himin rakkoon qabu walitti hima. Yaa Waaqayyoo kan inni barbaadu akkas sa'aatii tokkoof illee ijoollee sa'aatii tokkoof illee kadhachuu dadhabdanii ammayyuu numa raftu. Ammayyuu rifuma keessa jiru. Jara maal taatan please wake up. Dammaqaa. Dammaqaa. Sagalee Waaqayyoof karaa daddabaasuu hin dandeessu. Kanaafin yeroo kadhannu Waaqayyoo wajjiniin communicate goona walii galla walii naasofna. Namni tokko akkas jedhe beekan tokko akkas jedhe Waaqayyoo gaara sochoosaa jedhe. Kadhanni immoo Waaqayyoo sochoosaa jedhe. Waaqayyoo gaara sochoosaa kadhati immoo Waaqayyoo sochoosaa jedhe. Yoo kadhannu Waaqayyootu nuu socho'a. Waaqayyootu muuf godha jedhee tarkaanfate. Kan inni tarkaanfatu immoo akka sagalee isaatiitti. Koodii isaa nu jalaa fudhate seetan. Koodiin isaa cufame. Sistamiin baay'een kan bara kana paaswoordii si gaafata. Kompiitara yoo bante paaswoordii si gaafata. Moobaayilii yoo bante paaswoordii si gaafata. Paaswoordii itti guuti siin jedha. Paaswoordii nama biraa dogoggoraa yoo dhatte bilook ta'eera siin jedha. Mootummaan Waaqayyoo si dhoksaa qaba. Dhoksaan mootummaa Waaqayyoo maanni beektu sagalee isaa beekuu keessa jira. Akka sagalee isaatiitti jiraachuu keessa jira. Bu'uurri nama hundumaa sagalee Waaqayyoo ta'uu qaba. Fayyina keenya galmaan ga'uuf xumuruudhaa fi faawundeeshiniin keenya sagalee Waaqayyoo ta'uu qaba. Yoo sagalee Waaqayyoo bu'uura keenya ta'uudhaa baate kan nu raasee nu kuffisu baay'ee ta'a jechuudha. Kan nu raasee nu kuffisu baay'ee ta'a. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maalaa goonu? Lakkoofsa tokkoffaa irratti. Sagalee Waaqayyoo bu'uura isa jedhu jalatti barreeffattu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo maalaa goonu? Tokko sagalee Waaqayyoo haa dubbifannu. 2 sagalee Waaqayyoo haa qo'annu. 3 sagalee Waaqayyoo irra deddeebinee itti haa yaadnu. 4 sagalee Waaqayyoo haa jiraannu. Isa kana xinnoo ishee ibsuudhaafi dubbisuu jechuun hirra deemanii callisanii dhuma. Hirra deemanii hubachuudhaaf yaaduudhaaf yaada isaa argachuu jechuudha. Egaa xinnoo ishee isinitti cima ta'e hin beeku meessa kana dadni isaa yaadni tokko ka'uu isaatiin dura jalqaba irratti namni tokko waa gochuu isaatiin dura wanti inni godhu sun sammuu isaa keessatti jalqaba yaadamuu jalqaba socho'uu jalqaba. Waan gootan hundumaa gootanii utuu hin taane utuu hin godhin dura yaaddu. Yaadatu dursa moo gochatu dursa? Natti maame yaadatu dursa moo gochatu dursa? Egaan kuni baay'ee gadi fagoodha. Isa keessa hin seenu precept concept waan jedhamu jira.
isa kana akkamitti hojiirra oolchina isa keessan seenuudha. Sagalee Waaqayyoo dubbisuu macaafa qulqulluu jalqaba hamma dhumaatti dubbisuudha. Lammaffaa irratti sagalee Waaqayyoo qo'achuu studying the Bible. Sagalee Waaqayyoo yeroo qo'annu irra deddeebinee itti yaaduu yookiin immoo yaadachuudhaaf irra deddeebinee dubbisuu jechuudha. Qo'achuu jechuun irra deddeebi'anii yaadachuudhaaf yaalii taasisuu. Yeroo darbe Uganda keessatti live televizyinii irratti laafeeranii turan sagantaa live tokko waa'ee kanaan ibsaa ture. Warri Uganda jechuudha. Waa'ee kanaan ibsaa ture. Sagalee Waaqayyoo irra deddeebi'anii yaadachuudhaaf qo'achuu hamma inni si alafkatutti alafkadhu jedhu beektonni. Sagalee Waaqayyoo amma si alafkatutti alafkadhu. Hamma inni digest si godhutti digest godhi jecha biraatiin. Hamma inni si bulleessutti bulleessi. Seerri isaa dubbiin isaa laphee kee irratti caafameera. Yoomi beektaa akka Waaqayyoo kan sirraa mul'atu gaafati mucaasaa taateedha. Mucaasaa kanatti taatu immoo yoo seerri isaa laphee kee irratti caafameera. Kanaaf Waaqayyoo mucaa koo laphee kee anaaf sammuu kee naa kenni jedhu Waaqayyo. Maal naa kenni? Laphee kee naa kenniidha. Garaagarummaa guddaatu jira. Laphee fi sammuu isa kana keessa hin galorras. Garaagarummaa guddaatu jira. Mind and heart jedhamu garaagarummaa guddaa qaba. Keessa seenuun. Garuu Waaqayyo kan inni barbaadu laphee keenya, keessa keenya, fedhii keenya akka kenninuuf sagalee isaa caafuu barbaada. Akka nuti hin irraanfannetti sagalee isaa akka nuti qo'annu barbaada. Seexanni immoo yeroo dhufu laphee keenya keessaa sagalee isaa funaana. Maarqos boqonnaa 4 irraa Gooftaa Yesuus kana dubbateera. Sanyiin karaa qarqaratti faca'ee simbirroo anni gooftaan hongalleedhaan ergamoonni gaafannaanii warra sagalee Waaqayyoo dhaga'anii seexanni dhufee keessaa fudhateedha. Kana jechuun keessaa fudhate jechuun karaarraa jallise. Seexanni jalqaba irratti maal godha beektaa? Gaafa dhufee si dha'uu barbaadu sagalee Waaqayyoo si jalaa jallisa. Yoo sirriitti beekte malee seexanni jallate na qajeelcha jettee yaaduu hin dandeenye. Namni bitaa galee mirga na galche jettee yaadin. Namni bade na barbaada jettee yaadin. Namoonni taasaan jiran maal akka ta'e hin beeku. Yeroo hundumaa seexanni kan inni hojjetu sagalee Waaqayyoo si jalaa jallisuu irratti hojjeta. Waaqayyo immoo akka inni beektu barbaada. Kanaaf Gooftaa Yesuusiin yoo dhuguma ati yoo jechi jedhu kuni shakkii of keessaa qaba. Argitanii? Doubt. Shakkii of keessaa qaba. Yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana maal godhi? Hin beektan jechuudha. Yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana maal godhi? Daabboo godhi. Yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate gaara kanarraa gad of darbadhu inni ergamoota isaa siifin erga jedhamee faarfannaa boqonnaa 91 irratti caafameera. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe Waaqayyo uumaa kee maal hin ta'in hin qorin. Kan isin dhibu immoo buddeen malee namni jiraates hin jennu. Nama baay'eetu soomaaf kadhata galla jedhee nama baay'eetu dhume. Dhaqaan gara ergamaatti hin jijjiirama. Keessumaa West Afrikaa kanarratti dhiyoo gara paastariin du'e tokko jedha. Dhaqaan Waaqayyoon guyyaa 40 kadhadhu naan jedhee soomaaf kadhatan galaa sana booda waa kaalkuleet godhateera gaafa chibba'ee biyyi hoo jedhee duuka fiigaa Waaqayyo gaafa manni xumuru fishkaafuuf. Inga geessa. Hubadhaa yeroo kadhannu akkamitti illee akka kadhannu yeroo soomnu akkamitti akka soomnu namni sirriitti bilchaate nu barsiisutu irra jiraata. Sirriitti namni barate bilchaate nu barsiisutu irra jiraata. Saayikolojistoonni nu barbaachisu, namoonni baratan nu barbaachisu, namoonni waa'ee baayoloojii beekan nu barbaachisu, akkamitti qaama keenya akka kunuunsinu namoonni nutti nu barbaachisu. Nuti immoo warra akkasiin barbaannu. Hundumayyuu gara fuulaatti finna. Waaqayyo nama structure sadii irraa uume, foon irraa uume, hafuura irraa uume, lubbuu keessa kaa'e. Sadan isaaniiyyuu lafa itti barumsa barbaadan qabu. Sadan isaaniiyyuu yoo namarraa barumsa isaan barbaachisu nyaata yookiis nourishment jedhamu yoo isaan argatan ta'e sadan isaaniiyyuu miidhagu. Kanaaf namni hundumtuu waan barachuu qabu baratu yoo ta'e, waan argachuu qabu argatu yoo ta'e heeguu barbaachisa.
abboommii waaqayyoo eeguu barbaachisa lamaffaatti. Maal jechuudha yoo jettan sila sensarratti tuttuquuf yaaleera. Yesuus Kiristoos hojii jalqabee hin xumuree garuu ergamoonni isaa immoo bartoonni isaa akka itti fufanii jiraatan barbaada. Ani seera diiguudhaaf hin dhufne seera raawwachuudhaaf hin dhufe malee seera raawwachuu. Iddoo tokkotti immoo yoo na jaalattan maal koo eegaa? Abboommii koo eegaa. Mee waa Yesuus hin jaalattaa waliin jiraannu nama badii keessa jiru. Mee gaaffii dhumaan dhiisaa Yesuus hin jaalattaa waliin jiraannu. Namni hin jaaladhu siin jedhu jiru ammoo tokko. Namni hin jaaladhu. Hin xumurre malee karaa irratti seexanni nun xumurti. Seexanni nun xumursiistu. Hallelujaa. Sababi isaa Waaqayyo ijoollee isaa hamma ulfinaatti isaan eega. Ulfina biraan ga'uudhaaf isaan eega. Abboommii isaa akka eegan ijoollota isaa akka jedhaman barbaada. Silasni kaaseera. Ani seera koo laphee isaanii irratti nan caafaa. Yeroo sana isaan saba koo ta'uu ani immoo maal isaaniin ta'a? Waaqa isaaniin ta'a. Hallelujaa. Waaqayyo waaqa keenya ta'uu barbaada. Waaqayyo abbaa kan ta'uuf nama ilma ta'eef qofa. Yeroo darbee namni tokko natti bilbilee nama waaqayyoo naan jedhe. Nama waaqayyoo naan hin jedhin hin jedhee. Maaliif akkas jettaa ta'u nama waaqayyooti? Dhugumatti nama waaqayyooti jedhe. Nama waaqayyoo ta'uu koo man beektaa hin jedhee. Bakka nama waaqayyoo akka namni naan jedhu hin barbaadu hin jedhee. Waan dubbatu wallaan haa jedhe afaan bane natti deebisuu dadhabe. Confused ta'e. Sana booda waan tokko sitti mun jedhee bara kana koo hundumtuu nama waaqayyoo ta'ee dhume hin jedhee. Mana bunaa jala gaafa dhaqxe nama waaqayyoo amma immoo nama waaqoo waliin jedhu jalqaban yoo ishee jedhu irraa kaasaniitu nama waaqoo waan jallisaniiru nama waaqoo kan akka kana na aarsu dhiiga koo na dhaabu jiru. Nama waaqoo waaqayyo abbaa kan nu ta'u yoo nuti ilma taaneefidha. Ani nama waaqayyoo ta'uu koo dura mucaa waaqayyoo ta'uu koo cheekii godhadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos warra isatti amananiif aboo ilmummaa isaaniif kenne. Yeroo mucaa waaqayyoo taatee waaqayyo sirraa mul'atu hundumatu nama waaqayyoo siin jedha. Nama waaqayyoo inni caatii qabus nama waaqayyoo. Inni sana godhus inni kilippii tokko baases nama waaqayyoo. Nama waaqayyoo. Nama waaqayyoo. Namni akka jiru barbaadu nama waaqayyoo ta'uu keenya hojiidhaan mirkanaa'u. Nama maddii kee jiru naa qabiiti hojiin kee nama waaqayyoo ta'uu kee mul'isu waliin jira. Akkas nama waaqayyoo ta'uu keenya hojiin keenya mul'isuu qaba. Yeroo darbee argitan ta'e hin beeku namoonni baay'een feesbuukii irratti waan tokko dhoobee ture. Mata maqaan tokko jedhe bara 1920 keessa 1925 akkas jedhee dubbate mata maqaan gaggeessaan yookiis piraayim ministeeriin duraanii warra Hindii jechuudha. Ani kiristaanota hin jaaladhu. Kiristoosin garuu nan jaaladha.